Hayyena shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaalikoo hunuu yaara kana sigaa waan haaraa fi kan baay'ee tokko sin ajaa'ibu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Har'aan kana kan inni waliin ilaallu sekoondii muraasa gidduutti guutummaa guutuutti bilbila nama barbaadanii haakii gochuu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan bilbila nama barbaadan jechuudha yeroo gabaabduu gidduutti guutummaa guutuutti ofii keessanii to'achuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iimoota, wasaappii isaa, feesbuukii isaa, iimeela isaa dabalatee wantoota bilbila tokko irratti fayyadamuu dandeenyu kamiiniyyuu guutummaa guutuutti haakii nu jalaa ta'uutiin danda'a jechuudha gabaabamatti. Kanaaf namni sekoondii muraasa gidduutti akkamitti akka wantoota isin bilbila keessan irratti fayyadamtan hundaa haakii akka itti gochuu danda'uun isinitti agarsiisa jechuudha amma yeroo kana. Kanaaf egaa isin barnoota guyyaa irraa kanarraa wanti isin barachuuti qabdanii namni siistama akkasii fayyadamee akka inni isin hin miinee fi of eeggannoo akkasiin gochuu qabdaniifan isinitti agarsiisa malee akkasiin daba namarratti ittiin hojjettaniif miti jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf baay'ee keessan educational purpose qofaaf akka ta'e beekuutii qabdu jechuudhaan waan dabaaf kan isin barsiisu. Egaan steepiin kana ittiin godhamuutii danda'u yookiin immoo guutummaa guutuutti bilbila keessan irratti wantoota isin fayyadamtan haakii godhamuutii danda'u karaa kam kan jedhuu fi fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko qofaadhaan godhamuutii danda'a jechuudha. Aappiin kun meegabaayitii 3-4 baay'ee miti jechuudha. Aappii kanas sekoondii muraasa gidduutti erga bilbila keessan irratti install godhanii kunoota akkuma agartan iddoo kanarraati meeseejii bilbila keessan irratti dhufu hunda isaa guutummaa guutuutti to'achuutii danda'u. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf amma yeroo feesbuukii banattan, iimoo, watsaappii banattanii koodiin isiniif hin ergama jechuudha. Koodii isiniif ergamu kana isaan gara mataa isaaniitti naannessanii bilbila keessan irratti wantoota isin fayyadamtan iimeelii keessan, watsaappii, iimoo, feesbuukii keessan gara kan isaaniitti naanneffachuu yookiin immoo guutummaa guutuutti haakii isin gochuutii danda'u jechuudha. Kanaaf of eeggachuutii qabdu jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan inni kan biraan wantoota isin nama wajjin haasoftan sagalee keessan dabalatee gara nama sanaatti akka inni sandii ta'uu ni godhama jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun baay'ee tokko adagaa kan ta'edha. Baay'ee tokko kan nama yaaddessudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun aappii kanarraa of eeggadhaan isin jedha. Egaan jalqabaa kaasee steepii isaan isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha haalli itti fayyadama isaati. Jalqaba wanti nuun gochuutti qabnu bifa kanaatiin ergi appilikeeshiniin kun eegale saniin booda kunooti iddoo kanarraati steepii kana lamaan sadan qofaatu guutuu isinirraa eegama jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana eessaa arganna kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha. Description box jala isiniif kaa'etan jira jechuudha. Description box jechuun eessa kan jettaniif immoo kunooti viidiyoo koo yeroo bantanii ilaaltan yeroo kamittiyyuu barreeffama viidiyoo koo irraa tokkootiif yoo tuqxan haala kanaan gadi isiniif baasa jechuudha. Iddoo kanarraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu waan jiruuf liinkii kana yoo tuqxan gara weebsaayitii isin geessa achirraati steepii hordofuudhaan daawunlood godhachuutii dandeessu jechuudha. Egaan amma eegalleetti jira jechuudha. Iddoo kanarraati wantoota kana lamaan guutuu dirqama jechuudha. Kana lamaan irratti isiniif erga jechuudha. Iddoo kanarratti jalqaba kanarratti wanti isin galchuutii qabdanii lakkoofsa bilbilaa irratti akka inni tiraansferii isiniif ta'uutii barbaadan ni galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf silkii quxurii kan mataa keessanii jechuudha. Saniin booda bilbila nama sanaarraa wanta ta'u hundumaa gara bilbila keessanitti isiniif erga jechuudha. Egaan addanarratti wanti isin hubachuu qabdan appilikeeshinii kana kan isin install gootanii bilbila nama sanaa irratti jechuudha. Bilbila keessan irratti garuu appilikeeshinii kana install gochuun isin hin barbaachisu jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf bilbila nama sanaa irratti yoo kana install gootanii lakkoofsa bilbilaa keessan bilbila nama sanaa irratti haala nama isin agarsiisutti ni guuttu. Saniin booda lakkoofsa keessanii fi iimeelii keessan qofaadhaani wanti bilbila isaa irratti ta'u gara kan mataa keessanitti isiniif naanna'a jechuudha. Amma iddoo kanarraa akkuma agartan lakkoofsa bilbilaa kootii fi iimeelii koo galcheetan jira. Saniin booda dhuma kanarra dhuftanii kana raayit gochuu hin dagatinaan isiniin jedha bifa kanaatiin kun duwwaa taatee waan dhuftuuf bifa kanaatiin oon gootu. Saniin booda dhuma kanarratti egaa gubbaa kanarra dhuftaniitu save quick setting kan jettu jirti waan ta'eef bakka xiyyaan isin agarsiise kana ni tuqxu jechuudha. Saniin booda innaa isin kana tuqxanii bifa kanaatiin confirm akkasiin gootaniif isin gaafata. Okay ni jettu. Saniin booda kunooti konfirmii al tokkottiif ammas irra deebitanii ni jettu. Agrii jettu. Agrii jettu jechuudha ammasii. Egaan saayitii ammaatii kaastanii jechuudha. Bilbila nama sanaa yoo deebistanii fi gara bilbila keessanitti meeseejoonni hundumtuu gara keessan ni dhufu jechuudha. Akkasumas immoo sagaleedhaan namoota inni wajjin haasee isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf iimeelii keessanii isiniif dhufa. Lakkoofsa bilbilaa keessanii isiniif dhufa jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf isin saayitii ammaa kaastanii fakkeenyaaf feesbuukii isaa yoo haakii gochuuf kaatanii, watsaappii isaa yoo haakii gochuuf kaatanii lakkoofsa isaa gara watsaappii irra iimoo irra deemtanii ni galchitu. Saniin booda verification koodii yookiin lakkoofsa ittiin koodii watsaappii irra gashinu sana gara bilbila nama sanaatti erga waan ta'eef isin immoo haakii gootanii waan jirtaniif gara isin bukkee illee ni dhufa jechuudha koodiin suni. Kanaaf gabaabamatti guutummaa guututti sooshaal miidiyaa isaa harka keessaniin to'attu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf amma meestii akkamitti akka hojjetu isinitti agarsiisa. Meeseejiin nama sanaaf yeroo bilbila kanarratti yeroo galu akkamitti akka gara lakkoofsa bilbilaan guutee irratti darbu jechuudha.
Kanaaf amma kun bilbila keessanidha fakkeenyaaf bilbila keessan irra dhuftaniitu iimeelii keessan keessa seentu sababni isaa sila iimeelii keessanii fi lakkoofsa bilbilaa keessan galchitanii jirtu bilbila nama sanaa irratti waan ta'eef bilbila nama sanaa irratti ergaan barreeffamaa dhufuuf yookiin immoo sagaleedhaan wantoonni ergamuuf hundumtiyyuu gara iimeela keessanii isiniif seena waan ta'eef iimeela keessan keessa yoo seentan dhuftanii haala kanaatiin maqaa appilikeeshinii sanaatiin isiniif kaayachuudha kunoota akkuma gartanii haala kanaan isiniif fidachuudha isiniifis saniin booda keessa yennaa seentanii kunoota akkuma gartan meeseejii nama sanaaf ergame amma fakkeenyaaf meeseejiin sadii haaraa gara bilbila sanaa irratti ergame waan jiruuf as keessa iimeelii koo keessa sanaaf seeneetti jira jechuudha bifa kanaatiin kanaaf iddoo kanarraa gaa verification koodii kan feesbuukii kan waatsappii kan imoo yoo akka inni ergamu gootanii saniin booda gara kan keessanitti isiniif dhufa saniin booda salphaatti waatsappii nama sanaa feesbuukii nama sanaa isinillee haakii gochuutiin dandeessu jechuudha sababni isaa immoo addanumarraatii dubbistu jechuudha wantoota hunda isaa jechuudha kanaaf haala kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha appilikeeshinii guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kanatti baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha irraas of eeggannoo akkasiin godhattanii fi isiniif qabadheetii dhufe jechuudha guyyaa irraa kana malee akkasiin ittiin dabaluu irratti hojjettanii mini egaa yeroo itti aanu keessa deebinee garuu nagaan naaf turaa isin jaalladhaa isin kabajaa bye bye.